Kanuu bakka jirtanitti sinaadha qabu gaa nageenyi keenyaaf fayyaan dhiyaaddaa isiniin jenna gara mana keessaniitti kan dhufaa jirtanii dhugatti gaa mee eessarraa akka nu daawwachaa jirtan eessarraa sagalee tan akka dhagayaa jirtan barreessaa mana keessatti eegaa guyyaan irraan tanaa guyyaa gartee haalaan biizii akka malee oduuleen gurguddoon tan dhiyoodhaa fi fagoo akkasuma sanitti gartee jiddu galeessa bahaa biyya teenyaas waa hedduudhaatu jira hundumaa gartee irraa mari'annaa akkasuma sanitti gara gartee dubbiin tuni itti hiikamu qabdutti gartee hiikannee akkuma gaa qiyaasa keenyaatti takkaa'u gartee akka ammaan tana deemaa jirtutti jechuudha. Gara fagoorraa gara dhiyootti akkasumatti gaa gara gartee dhugatti gaa wanni gartee lafarratti hojjetamaa jiruu fi wanni dhugumatti gartee qilleensarra jiru wal fakkaatti immoo adda gartee waa hedduudhaatu deemaa jira. Kana hundaa'u gartee bikkatti goona dhiyaaddaa isiniin jenna. Gara mana keessaniitti kan dhufaa jirtan tanaafuu gartee akka mana keessanitti akka waan keessanitti harka keessaniin taaptaap godhaa koppiliin godhaa sheer godhaadha. Warreen biraatis warreen fagoo jiranis warreen gartee dhihoo jiranis akka dhiyaatanii irratti hirmaatanitti. Dursoo odoo gartee karaa oduudhaa achiin dabare duratti guyyaarraan tanaa akkuma gartee haleellee isiniin jechaa ture qophii addaa gartee tan isinillee warri mana keessa jirtan irra dhiyaatanii yaada garagaraadhaa irra kannachuu dandeessan jennee yaannu keessattuu gartee waa'ee biyya teenyaa irratti mariini goona tanaafuu gartee qophaawaa yaada keessanillee gartee qopheeffadhaadhaa keessattuu gaa akkaataa gartee ammaan tana Itoophiyaan poolitikaan Itoophiyaadhaa jiru kana keessatti yeroo gabaabduu keessatti lolli mootummaa federaalaatii fi warra Tigiree kan gidduutti ka'uudhaaf deema jedhanii gaa namni gartee oduulee adda addaa oofaa jira. Garuu guyyaarraan tanaa lolli tokko gartee ka'eeti jira. Mootummaa federaalaatii fi akkasuma sanitti garee warra TPLF tan gidduutti jechuudha. Sanirraayis ida'annoo oduulee biraata jirtus akkasuma sanitti haalli gartee ammaan tana qabatamaan biyya teenya keessa jiru kuni gara lolaa yoo deeman rakkoo akkamitti dhufuudha ta'a yaada keessan gartee kanarratti marii godhuudhaaf teenya nuti yeroo hundaa'u waa'ee biyyaa yaada irratti xiyyeeffanna. Waa'ee gartee nama tokko nama dhuunfaarraa haasa'u miti nama dhuunfaa deeggaruudhaa miti waa'ee biyyaati har'a haasa'inu akkasitti gartee yaada keessanillee bibilcheeffadhaadha. Yeroo gabaabduu keessatti gartee akka gartee ol seentanii yaada keessan akka nama biraatiifillee galuu danda'utti ibsitanii akkasumatti yaada biraatiillee gartee yaada addaa warra qabullee obsaan dhageeffachuu dandeessan irratti waan dandeenyu ni goona. Tanaafuu oduu boodatti gartee eeggadhaadhaa dhiyaadhaa isiniin jenna. Tanaafuu gaa itti aansuudhaan guyyaarraan tanaa oduulee gurguddoodhaatu olii gad deemaa jira. Akkumaan gartee amma durallee haleellee isinii himaa turetti oduun ammaan tana akka malee olii gad deemaa jirtu keessaa mee dursoo Ameerikaarraa haa dubbannu. Ameerikaa keessattuu torbaan kana keessa bikki gartee bishaan ummataaf dhiheessitu 30 ol tageessu isteeta Minisootaa qofa keessatti haa godhaniiti turan. Tanarratti gaa pirezidantiin Ameerikaadhaatis yaada isaa dhiheeffateeti ture. Inumaatu oduun arraan tana as baate kachaa jirtutti amma isteeta torba kabiraatillee akkasitti gartee haa godhanii jiran jaaniiti odeessaa jiran. Sanirraayis waan takataniin isinii mutu jira. Itti aansuudhaan lolli Yuukireenii fi Raashaa jidduutti gaggeeffamaa jiru kuni guyyaa edaa akka malee jabaatee mootummaan Raashaadhaa magaalaa Kiyev tan Yuukireenii fi naannoo biraatis misaayiloota gurguddaa amma dura lolarratti itti fayyadamuudhaan haleellaa jajjabduu gaggeessiteeti jirti. Tanarratti lubbuun namaatis hedduudhaatu badee jira. Warreen madaa'anillee akkasitti lakkoofsaan hedduudha jaanitii odeessaa jiran. Sanirraas waan haasa'uutu jira. Gara kaaniin mootummaan Yuukireenis haleellaalee garaagaraa gaggeessuu isaanii miidiyaaleen gabaasaati jiran. Dubbiin gaa achi qofatti hin dhaabbattu innaawaa gartee babal'achuu keessa naannoo Bilaaksii gartee baharaa amma dura isinii irraa hime sanirrallee dheeyxeeti jirti maaltu achirratti isiniif hin himuu ta'a. Gara kaaniin mootummaan Ameerikaatii fi warri Iiraan eega galgalaa keessattuu yeroo akkanaa tana akka malee walitti dhaadachuudhaan quba waliin laachuu eegalan dubbiin san akka malee jajjabaatteeti itti fufaa jirti. Keessattuu waraanni Ameerikaadhaa Iiraan keessa bikka adda addaa gartee haleeluu ni dandeenya jechuudhaan bikka isaan haleeluudhaaf qormaata irra gaggeessanii qo'atanii jiran ibsa godhaniiti jiran. Wanni tuni mootummaa Iiraanis akka malee yaachisaati jirti. Tanarraas gartee waan isinii himuutu jira oduulee gara lachuutu irraa.
Tanaatan yidduu mootummaan Israa'el haleellaalee garaagaraa biyya gaa Falastiin keessatti eega guyyaa kaleellee waliigaltee pirezidantiin Ameerikaadhaa ibsee keessattuu waa'ee gartee gruppii Board of Peace tan jaaniin san irratti yaadonni garaagaraa eegar dhageeffame booda haleellaan uummata Falastiin irratti jabaatteetuma itti fufaa jirti jaaniiti odeessaa jiran. Achirraas waan dagatanii isinii himutu jira. Idaannoodhaan uummata akka malee biyya Morookoo irraa gara Ispeen deemaa ture san waa'ee uummata saniitirraa fi eenyutu gartee harka keessaa qabaa fi wanni san gartee eessarraa kaatee eessatti akka deemaa jirtu waa'ee poolitikaatee fi inumaatu gartee oduu lafarra jirtu irraa waan takka halee isinii himeetiin ture. San irratti idaannoodhaan oduulee haariyaan isinii qabaa jechuudha. Akkasuma sanitti gaa akkumaan gartee dura irratti isinii hime lolli kan biyya teenya keessatti gartee haaretti ka'ee jiru kan jedhanii odeessaa jiran garee TPLF irraa murna tokkoo fi takkaa'u gartee akka odeessaa jiranitti diviizhina 2 garee waraana Itiyoophiyaatirraa diviizhina 3tu wal lole jedhaniiti gaa isaan lachuutu lolan rabbanan jedhanii quboolii laachaa jiran. Sanirraas gartee waan haare taasisuutu jira jechuudha. Itti aansuudhaan oduu gartee akkuma duuba gartan kanatti dubbiin fiifaadhaa tuni haalaan jabaatteeti deemaa jirti keessattuu gartee UEFaadhaa fi fiifaa jidduutti. Duuba gaa arraan tana garuu yaaminsi fiifaa irratti gaggeeffamaa jiru yaaminsa addaa ta'eeti jira. Gara kaaniin fiifaanis waan gartee duraan ni goona jedhanii dubbachaa turan san yaada jijjiiruu isaa takkaa'u gartee pirezidantiin fiifaadhaa yaada san dhiisuu isaa oduuleen arraan tanaa gabaasaati jiran. Guutumattuu qophii gartee hedduudhaan waan adda addaa hedduudhaan isinii qabaa. Dhiyaaddaa akkuma gartee aadaadhaa gooneetitti mata dureedhaan keessa deddeemnaa akka gartee yeroo biraatti yeroo fudhannee yoo gartee oduulee ibsuu baannes akka gartee mata dureettu inni hubattan jeetiin abdaddaa dhiyaaddaa. Hundi keessanuu harka keessanii taaptaa godhuun dhiisinaadhaa, kooppiiliin godhuun dhiisinaadhaa, sheer walii goggoraadhaan isiniin jaa. Itti aansuudhaan egaa torbaan kana silaa gartee irra hedduun keessan quba qabdanii kubbaan miilaa tan Oromoodhaa tan gartee Noorz Ameerikaatti gaggeeffamtu eegalteeti jirti. Akkasuma sangaa kubbaa miilaa cinattis qophiilee garaagaraa waa'ee gartee poolitikaa uummata keenyaatu gaggeeffama. Tunigaa namoota hedduu gartee biyya adda addaatirraa waliif fiddii akkasuma sanitti gartee amatu wanni haareeninis yaadni haareeninis jiraatee qormaanni adda addaa gaggeeffama. Gareeleen poolitikaa adda addaatis gartee walgahii cinatti gaggeessan tanaatanii jidduu gartee bashannanni adda addaatis galgala ni qoqqophaa'aa. Tanaafuu gartee namni hedduun kaanis gara Minisootaadhaa dhufuudhaaf qophii adda addaa gaggeessaati jiranii. Guutumatti gartee akka yeroo harkannetti wanta gatagarraa haasofnus hin dhabamtuun isiniin jaa. Dhiyaaddaa. Mee dura dursoo. Arraan tana nam tokkollee nu barreessaan jirtan akkami dubbiin tun. Moo neetworkiitu isin irratti rakkoo fidu jira? Moo babarreessaan jirtan isinii babarreessaa jiru isiniin agarre? Babarreessaa warri mana keessa jirtan walitti simaadha. Wal yaadachiisaadha akka gartee namayyuu egaa waan gartee babarreessuu qabdanis akkasuma sanitti yogguu dhuftan salaamtaa jechuus hin dhiisinaadha. Warreen gartee yoo yaachaa jirtan kana laal dhiyaadhaa. Tole. Ittiin karaa oduutiin achi dabra dura dursoo latsii eessarraa eegalla seetanii. Mee dura dursoo tan Ameerikaarraa haa eegallu. Dura dursoo oduu Ameerikaatirraa eegalla achi booda gartee tan Raashaadhaatii fi tan Iiraanitti achi dabara. Dubagaa guyyaa kaleedhaa pirezidantiin Ameerikaadhaa Donald Trump yeroo walgahii kaabinee isaatii hojii gaggeessaa turan san gaazexeessonni gartee akkaataa isa gaafataniin Ameerikaa keessattuu isteeta Minisootaadhaa bikka bishaanii gartee bishaan ummataaf dhiheessitu haa godhanii inumaa gartee Minisootaa keessatti yoo xiqqaate bikka 30 oliitu haak ta'ee jira. Kanarratti gartee yaadni kee maali jechuudhaan gaafatanii turan. Akka gartee oduun takka jechaa jirtutti haakii tana warri hojjete Iiraanii jechuudhaan quba laatanii jiranii. Innuma gaa pirezidantiin Ameerikaadhaa gara isaatiin akka inni jedhetti waan gartee oduun himaa jirtu dhageetiin jira. Garuu immoo
haaqii Minisootatti gaggeeffamte san warri Iiraan harka keessaa qaban natti hin fakkaatu. Inumaatu isteenni Minisootaadhaa kuni warra gartee ummata badaa waan ta'aniif jecha keessattuu warreen gartee isteeta bulchaa jiran kun ummata badaa waan ta'aniif jecha ifuma isaaniitiifuu godhuun dhaban jechuudhaani pirezidantiin Ameerikaadhaa yeroo duraatiif Iiraan deeggaruudhaan yaada kana calaqqisee ture. Garuu miidiyaaleen garaagaraa pirezidantiin Ameerikaadhaa akkamitti isteeta Minisootaadhaa balaaleffataa. Inumaatu gartee yeroo ammaan tanaa haaqiin akkanatti gartee bikka 30 olii ja'aniiti yaada isaanii dhiyeessaa jiran. Dubbiin tuni gartee haalaan nama ajaa'ibsiifti. Arraan tana garuu isteeta torba kan biraa keessattis haaqiin akka gartee arraan tana godhame kuni Minisoota godhame kuni godhameeti jira ja'aniiti miidiyaaleen garaagaraa irraa gabaasaati jiran. Oduun tuni gartee keessattuu akka gareen takka jechaa jirtutti inumaatu warri Reuters illee reefun tana akka irraa dubbatanitti yoo haaqii arraan tana isteetan torbaa olitti gaggeeffamte tana keessaa Iiraan harka qabaattu taate inumaatu Iiraan dhaamsa jajjabaadha Ameerikaadhaaf dabarsaa jirti jedhaniiti odeessaa jiran. Wanni isaan gartee jechaa jiranis akkuma gartee guyyaa haleerraa eegalanii mootummaan Ameerikaadha haleellaa jajjabduu Iiraan irratti gaggeessan jedhanii dubbachaa jiran. Edega dingeessine garuu ammaan tanallee gartee irratti haasawaati jiranii inumaatu gartee oduun ammaan tana bahaa jirtu akka jettutti yeroo gabaabduu keessatti haleellaan gurguddoon gartee Iiraan irratti gaggeeffamuudhaaf deemte jedhaniiti odeessaa jiranii duba san itti dhufuudhaa teenya garuu immoo akka gartee isaan warreen oduulee tana ibsan jechaa jiranitti yoo Ameerikaan akka gartee haasawaa jirtu kanatti keessattuu gartee infraastiraakchara Iiraan haleella jedhanii dubbatan. Bikka humna elektirikiidhaa bikka bishaan itti xaliilfatan akkasuma sanitti gaaza biyyattiin itti fayyadamtu fa'aa gartee yoo isaan haleelan taate akka ja'an sanitti jechuudha. Iiraan dura baateeti waan godhuu dandeessu garsiisaa jirti ja'aniiti odeessaa jiran. Wanni tuni gartee ammallee yaaduma malee wanni irraa mirkaneeffamte takkallee hin jirtu. So akkasitti hubadhaadha. Duba pirezidantiin Ameerikaadhaa odoo hin dho'isin karaa gartee waraanaatiin qormaata jabaa gaggeessaadhaan dhiyeessa jechuun isaa guyyaa haleedhaan ni yaadatama. Inumaatu arra ganama kana pirezidantiin Ameerikaadhaa ordarii gartee takkaa'u ajaja akka dabarsee jiru miidiyaaleen gabaasaati jiran. Ajajni kunis biyya Iiraan keessa bikka jajjabduu adda addaa gartee akka isaan haleelan. Footoolee gartee gara Feesbuukidhaatii fi Feesbuuk irratti illee maxxanseetiin ture mee isiniin garsiisaa akka gartee mootummaan Ameerikaadhaa jechaa jirtutti haleellaan tuni eessa faarratti gartee akka gaggeeffamuudhaaf deemtu obsaan eegaadhaa isiniin garsiisaa. Bikkisan eessa jirti seetanii. Inumaatu pirezidantiin Ameerikaadhaa footoo adda addaa gartee godheeti garsiisaa ture. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti yoo gartee galgala kana haleellaan Iiraan irratti kan eegalamtu taate Ameerikaan bikka kana hundaa'u gartee ni haleellaa takkaa'u haleeluu ni dandeenyaa jedhaniiti ibsachaa jiran. Qacolloon laalladdaa qacollootti gartee footoos irraa kaafaddaadhaa bikka kana hundaa'u gartee ni haleellaa jechaa jiran. Bikkitti hundinuu bikka gartee infraastiraakchara biyya Iiraan keessattuu bikka gartee bishaan uummataaf itti dhiyeessan akkasuma sanatti humna elektirikaa bikka gaazaa walitti qabatan bikka gartee uummata akka gartee tajaajilaaf isaan barbaachisu jechuudha. Kana hundaa'u gartee ni haleellaa jedhaniiti odeessaa jiranii jedhaniiti dubbachaa jiran. Okay? So tana gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Oduu itti aantu keessatti taniin isin himutu jira. Silaa'uu tanumarratti gartee tanumarratti aansuudhaan reefuun tana pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp footoo gartee xayyaara F-35dha akkuma na duuba gartan kanatti isaa gartee samitti ol ka'u jiru akkaawuntii isaa Truth Social gubbaarratti maxxanseeti jira. Inumaatu gartee dhaadannoo fi dhaadheessaa waraana Ameerikaadhaa jajjabinaan Iiraan irratti gartee gaggeessuudhaaf deemnu jechuudhaani pirezidantiin Ameerikaadhaa akkuma gartee na duuba gartan kanatti dhaadachaati jira. Gara kaaniin mootummaan Iiraanis keessattuu karaa gartee pirezidantii isaaniitiin dhaamsa adda addaa gara gartee miidiyaa isaaniitiin dabarsaati jiran. Kana keessatti mootummaan Iiraan
biyyoottan Arabaatii fi biyyoottan biraatis akka gartee biyyoottan ollaatti beeyna nuti ammaan tana gartee ummata keenyaaf yoo Ameerikaan waan jechaa jirtu kana hojiirra oolchitu taate ammallee biyya teessan dura deeminsaan waraana cinaa dhaabbadhaadhaa biyya teessan eeggadhaadhaa jechuudhaani pirezidantiin Iraan gara isaatiin ibsaa jira. Akkasuma sanatti waraanonni warra Iraanis gara isaaniitiin ibsa adda addaa baasaati jiran. Kanumarratti gartee yoo Ameerikaan akka jettee kanatti haleellaa kanurra gaggeessitu taate nutis inumaatu gartee biyyoottan ollaa kana qofa otoo hin taane ilaa Izraelii fi bikkuma gartee waraanni Ameerikaadhaa jiru hundaa'u kan dhiyootis kan fagootis ni haleellaa jaaniiti ibsa isaanis baasaa jiran. Kana keessatti xiyyeeffannaan keenya guddaan bikka gartee tajaajila ummataati keessattuu infrastructure waan jaan kana jechuudha. Kanagaa humna elektriikaas haa ta'u bikka bishaaniitis haa ta'u akkasuma sanatti dildilaa fi waan biraatis yoo ta'e gartee ni haleella jechuudhaani mootummaan Iraan gara isaaniitiin dubbachaa jiranii isiniin jechuudhaaf. Okay. Dubagaa kanumatti aansuudhaan ibsi gartee pirezidantii Iraan gara isaatiin akka inni jeeti ummanni Iraan ummata biyya isaanii akka gartee barbaadanitti inumaa gartee karoora qabsiisanii jaaranii fuulduraaf ilmaan isaaniitiif dabarsuu barbaadanii ummata gartee biyya isaanii diiguu barbaadanii miti. Diinni akka biyya isaanii hin diineef warra gartee dura dhaabbatee falmurraa ummata tahee jechuudhaani ummata isaaniitillee faarsaa jira. Keessattuu gartee yeroo ammaan tana yeroo gartee ummanni isaanii qaama tokkoon akkaataa lola gartee Ameerikaan isaan irra gaggeessuu jirtu kana dura dhaabbataniif yaada gartee gara isaatirraa dabarsaa jira jaaniitigaa odeessaa jiran. Dhiiroo na dhagayaa jirtanii warri mana keessa jirtan yookaan na dhagayaa jiraatan taate mallattoo naa godhaadhaa harka keessaniin taaptaap godhaa koppiliin godhaadhaa sheer godhaa. Tanaatanii jidduu odoo gartee lola kaanitti chin dabarre haleellaan waraanni Izrael Falastiin irratti gaggeessan ummata Falastiin keessattuu gartee naannoo Gaazaadhaatii fi West Baankii irratti yoo xiqqaate lubbuun nama 7 baddeeti jirti. Akkasuma san toora gartee namni 10 akka hagahan madaanii jiran jaaniitigaa odeessaa jiran. Wanni akka malee nama ajaa'ibsiisurraa haleellaan tuni eega gartee pirezidantiin Ameerikaadhaa mootummaan Izrael lola gartee Gaazaa irra gaggeessitu kana dhaabdee inumaatu warreen silaa nagee eeguuf kan gartee Peace Force jaaniin san biyya Gaazaa naannoo Gaazaa kana dhufanii gartee akka gartee waraana Izraelii fi ummata gartee Gaazaa keessa jiru kana jidduu dhaabbataniif hayyama eega goonee takkaa itti walii galle jaanii dubbatan booda lolli kuni inumaatu gartee guyyaa kaleetirraa eegalee eeguma mallatteessan booda'u lolli kun deemaati jira jaaniiti gaa odeessaa jiranii garuu guyyaarraan tanaa gartee akkanatti haleellaan gaggeeffamaa jirtuni nama hedduudha haaseessaa jirti karaa miidiyaalee garagaraa gubbaarratti jechuu. Inumaatu gartee warreen biyyittii gartee United Arab Emirates illee gama isaaniitiin nutis gartee warreen Board of Peace keessa jirra ummata Falastiin kana nuutu gartee haalaan gargaaraa jira jechuudhaani karaa gartee akkaawuntii isaanii gubbaarratti ibsa garagaraa baasaati turanii guyyaa kana warreen biraas gartee akka malee dhaadachaati jiranii garuu immoo haleellaan ummata Falastiin irratti hin dhaabbanneedha. Okay? San akkasitti quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Tanaatanii jidduu lolli gaajjabaan tokko kan deemaa jiru kan warra Yukreenii fi Raashaa jidduudhaati. Dhugumatti gartee lolli edda galgalarraa eegalee mootummaan Raashaadhaa Yukreen tana misaayiloota adda addaa misaayiloota haaree kan gartee loluma kanarratti ittiin fayyadamin yoo xiqqaate bikka adda addaa gartee magaalaa Kiyeevii fi naannoo isiidhaa akkasuma sanitti bikka waraanni Yukreen kun itti qindeessee meeshaa waraanatti walitti qabatu bikka duroonnan itti tolfatan warshaalee garagaraa kana haleeluu isaanii arra gabaasaati jiran. Inumaatu akka pirezidantiin Yukreen Zelenskiin reefutanii jechaa jirutti haleellaalee gartee warri Raashaadhaan nurra gaggeessaa jiran kuni humna teenya cabsuudhaafi inumaatu gartee akka nuti lola kanarratti hin hirmaanne hamilee nu cabsuusi malee nuti jabeenyaan isaan kana dura dhaabbanne akkasuma sanitti firaa dhorkuu ni dandeenya. Keessattuu jaa waan gartee misaayiloota hin qabneef takkaa'u misaayiloota gartee Ameerikaadhaa kana samiirraa dhehee buusu waan hin qabneef jecha
arraantana misaayila tokko qofa gartee gabbuusuu dandeenye. Tanaafuu rakkoo hamtuu gartee nu qabattee jirtu tana yoo gartee warri dhiyaatii fi keessattuu Ameerikaan yeroodhaan misaayilota kana nuu kennan nuti gartee jara kana ofirraa dhorkuu ni dandeenya jechuudhaani dubbatee jira. Gara kaaniin mootummaan Raashaadhaa jarri kuni uummata shororkeessitoota. Isaan uummatuma gartee nagaa irratti xiyyeeffatanii uummata nagaa fixuudha malee wanni takkallee nu gartee ta'e isaan lola irratti gaggeessaa jiran hin jirtu. Lola lafa irratti dhaban ammaan tan uummata fixuu irratti gartee xiyyeeffatanii jarri kuni karooraas hin qabanii guutumatti gartee uummata qofa fixuu takkaa'u uummata nagaa gartee shororkeessuu qofa dubbiin isaaniitu ni jaaniiti gartee gara isaaniitiin dubbachaa jira. Tanaatanii jidduu gartee lubbuun arraan tanaa yoo xiqqaatee Raashaa keessatti toora gartee nama shaniitu kan dhume namni shanan dhume kunis isaanii gartee kaafeteriyaa taa'ee buna dhugu jiru dhawaman duroonaatu gartee bikka san haleelle jaaniiti gaa odeessaa jiran gara kaaniin magaalaa Kiev keessatti yoo xiqqaatee toora gartee namni torbaa lubbuu isaanii dhabanii jiran akkasuma sanitti namni afurmoo kana hammadaa'e ni jiran jaaniiti gaa odeessaa jiran. San gartee akkasitti quba qabaadhaadha garuu lolli kuni galgala kanallee haala jabaadhaanii gaggeeffamaa jira. Mootummaan Raashaadhaa inumaa gartee nuti akka isaaniif barnoota ta'utti haleeluu qabna takkaa'u gartee haleellaa tana akka ifii isaaniitiif dhaabanitti gartee haleeluu qabna jaaniiti gartee dubbachaa jiran. Tana durallee torbaan marra dabarre kana keessa yeroon isin himu mootummaan Raashaadhaa akka jechaa jirtutti nuti carraa tokkollee hin qabnu ilaa hanqa lola kana injifannu takkaa'u immoo jireenyi keenya lola kana injifachuu irratti rarra'a jechuudhaani dubbachaa jiran jee isin yaadachiiseetiin ture. So akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan akkuma gartee na duuba gartan kanatti lola gaa Ameerikaadhaa fi Iiraan gidduutti gaggeeffamaa jiru kana ilaalchisee reefuun tana miidiyaaleen warra Israa'el Channel 12 kan gartee amma durallee isinii hime Channel 12 kuni gara lachuutu irraa gartee oduu akka malee argata keessattuu waraana Israa'el irraayis akkasumas waraana Ameerikaati irraayis oduu ni argatan akkaataa isaanitti argatan hin beeku garoon akka gartee ammaan tana jechaa jiranitti yeroo gabaabduu keessatti dhaamsi jabaan waraana Israa'el irraa gara gartee ummata biyyattiitti dabree jira. Keessattuu yeroo gabaabduu keessatti haleellaaleen garagaraa gartee karaa biyya teenyaa takkaa'u Iiraan irratti tan gaggeeffamuudhaaf teessu. Yoo Iiraan gartee deebii kana kennuudhaaf gartee yeroodhaan qophooytee kan jiraatu taate nutis haleelamuu ni dandeenya. Kanaafuu gartee if eeggannaa cimaa akka godhan jaanii waa'ee gartee haleellaa irratti sadarkaa haleellaan itti dhufuu dandeessu jaanii gartee wallaananitti jira reetii san tan olaantuu taatetti gartee ol kaasanitti jira. Akkas jechuun dubbii takka malee haleellaan dhufuudhaaf teessii jaanii gartee waan isaan gaa irraa hubatan irraa akkasuma sanitti haasa'u gartee isaan dhageenii fi karaa gartee intelligensii adda addaati irraa yaada isaanii hunda waliif fidaniiti achirraa immoo reetingii san gartee ol kaasanii amma gartee keessattuu kutaan Israa'el kuni at the highest rated level jaaniiti gaa odeessaa jiranii akkana jechuun galgala kana Ameerikaan haleellaalee garagaraa gartee Iiraan irratti godhuudhaaf teessii jechuudha. Akkasuma san wanni isaan gartee gara isaaniitiin eeggachaa jiranis Iiraan haleellaa gartee Ameerikaan irra gaggeessu tanaan isaanis Israa'el haleeluun oolanii jechuu isaaniiti. So akkasitti gartee ibsaniiti jiranii sanis gartee quba qabaadhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Tanaatanii jidduu wanni takka gartee taniin isiniif ibsuu barbaadurraa keessattuu gartee akkaataa ammaan tana pirezidantiin Ameerikaadhaatii fi inumaatu gartee wanni haaqiin gartee gaggeeffamaa jiru kun lola gartee ammaan tana deemaa jiru kana wajjiin lolli kuni karaa gartee haleellaatirraa karaa gartee haaqiingitti gartee hogguu as gargalu takkaa'u gartee sistamoota biyyattiin hundinuu gartee harkaa qabdu kanarratti hogguu as gargalu lola gartee daangaan qabne jaameeti beekama. Akkana jechuun jireenya ummataa gartee yeroo gabaabduu keessatti akka jeequu danda'anitti jechuudha. Okay? Lolli daangaan qabne gaa biitii hundinuu gartee yeroo ammaan tanaa dandeettii adda addaa qabdi. Waa haa godhuun waan haariyaa miti. Garuu immoo lola kana gartee itti fayyadamanii waan ummanni itti haajamu kana gartee haa godhuu jechuun inumaatu gartee hammam takka lolli kun gartee fuula jijjiirachaa jiraadha.
keessattuu mootummaan Iiraan waa amma durallee gartee waa haggodhuu kana hedduu akka danda'an waan gartee waraana Ameerikaatii fi akkasumas waraana Israa'el haggodhuu isaanii san irraa haasofneetu ture. Garuu arraan tana gartee isteeta Ameerikaa keessatti isteenni torba sistemni isaanii gartee haak ta'uun kuni inumaatu gartee toora lollummaan kun gartee tooftaa jijjiirachuu bira dabaree ilaa hanqa gartee lollu kuni daangaa hin qabne garsiisaa jedhaniit gaa odeessaa jiran. So tanaa tani jidduu reefuun tana dooniin gaazaan deemtu naannoo Omaanitti gartee bikka kanatti haleelamteetu turte. Dooniin tuni akkuma gaa amma dura waraanni Iiraan irra deddeebi'ee gartee reediyoodhaan dooniilee tanaan as deebi'aadha hin dabrinaadha jedhanii gartee dinniinatti kanaan san dooniin tuni gartee odoo itti himanii dhaga'uu diddeeti gartee caljattee deemuu eegalte achi booda gaa waraanni Iiraan doonii tana gartee haleelanii bikka kanatti gartee laamsheessaniiti jiranii dooniin tuni xiqqoo mara gartee hulaa Oomaan tageessee jirtu jechuudha. Asumaan gartee kanatti si deemu jirtu bikka kanatti dhawanii jechuudha. Akkasumas sanitti gaa waraanni Iiraan ammallee gartee akka jechaa jiranitti oduu warri biraa irraa haasawan dhiisaatii waan nuti jennu keessattuu gartee waa'ee Hormuuz waan nuti jennu qofa dhageeffadhaadhaa jedhanii dhaamsa reediyoodhaan takkaa gartee sagaleedhaan dooniilee naannoo tana jirtuuf akka dabarsaa jiran miidiyaaleen irraa dubbachaa jiranii isiniin jaa. Akkasumas sanitti gaa oduulee itti aantu keessatti dura dursoo gartee footoolee takka isiniin garsiisaa. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti haleellaalee gartee gaggeeffamte tuni akkuma gaa asirra gartanuu isinuu gartee haleellaa edda galgala Raashaan Yukureen tana keessatti dhukkee haaftee jirti. Haleellaan tuni gartee akka malee nama sodaachifti. Keessattuu gartee misaailonni Raashaan itti fayyadamaa jiran kuni misaa'ila gartee kan silaa lola biraa taate kan Nikularaan illee deemuu danda'u fa'aa jedhanii gartee warreen keessa beekan maqaa isaanii hunda dubbatanii irraa haasawaa jiran. So wanni gartee Yukureenii fi Raashaa gidduutti deemaa jirtu tuni akka malee babal'achuu keessa guyyaa irraan tana mootummaan Raashaadhaa doonii warra Yukureen tan gartee Bilaaksii irra jirtu haleeluudhaan baara keessa naqaniiti jiran. Dooniileen tuni gartee doonii hedduu barbaachistuudhaa fi tan gartee keessattuu warra Yukureeniif jedhaniiti gaa odeessaa jiranii. Isaan kuni naannoo Bilaaksii kanarratti gartee walitti xiyyeeffatanii doonii gaazaa, doonii nyaataa, doonii meeshaaleedhaa kan hunda gartee haleelaa jiranii kuni silaa gartee amman tana haariyaa miti. Ammoo mootummaan Raashaadhaa gartee as baatee dooniilee tana haleeluurran turre amma dura. Amma dura gartee warra Yukureenitu dooniilee haleelaa ture malee Raashaan tanirraa if eegaati turte. Maaliif ifii isaaniitiifis gartee dooniilee gaazaatii fi dooniilee meeshaadhaa hedduu waan gartee Bilaaksii kanarra olii gad oofaniif jecha. Amma immoo tooftaan gartee lola kanaa kuni haalaan jijjiiramaatii jira jechuudha. Akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Tanaatanii jidduu tanatti dhufna. Duuba tanaatanii jidduu akka gartee mootummaan Ameerikaadhaa jechaa jirtutti lola gartee Iiraanii fi Ameerikaa jidduutti gartee gaggeeffamaa jiru kana guyyaa irraan tanaa itti gaafatamaan waa'ee gartee waraana meeshaadhaa keessattuu gartee neeviidhaa reefuun tana miidiyaadhaaf ibsa godheetu ture. Akka gartee ibsa inni godhaa turetti mootummaan Ameerikaadhaa misaayilotaa fi akkasumas gartee meeshaalee garaagaraa akka hedduun qabne. Okay? Akka hedduun qabne akka gartee meeshaaleen tuni harka isaaniitti rakkoo keessa seentee jirtu. Dubbachaati jira. Tana gartee irra deddeebinee haasawaati jira. Okay? Wanni gartee garuu ammaan tana waan addaa takka isii godhe namni hedduun akka jechaa jiranitti mootummaan Ameerikaadhaa misaayiloota gartee lola isaan barbaachisu kana harkaa hedduun qabnu ja'anii yeroo gartee warri Iiraanii fi akkasumas warri Israa'elis lolaaf qophaawaa jiran kanatti miidiyaa irratti gartee akkanatti oduu tana dhiheessuun isaanii warra Iiraan kana isaanii gartee dagatu. Takaa'uu lola nurra godhuudhaaf hin deemanii takaa'uu bikka xixiqqoo takka qofa haleeluudhaaf deeman jedhanii akka isaan gartee qalbii isaaniitti dagatanii booda gartee haleellaa jajjabduun isaanirra gaggeeffamtuu fi jedhaniiti gaa odeessaa jiranii garuu gartee dubbiin meeshaan waraanni Ameerikaadhaa meeshaalee gartee lolaaf isaan barbaachisu takaa'uu misaayiloota lolaaf isaan barbaachisu kana lakkoofsaan xixiqqaa qaban jedhanii gartee torbaan kana guutuu irra deddeebi'aniiti haasawaa jiran. Okay? So
amma gaa wanni gartee xiqqoo gartee ifa tahaa jirtu takka inumaa gartee Ameerikaan haleellaa jajjabduudhaaf akka qophaawaa jiran garsiisaa jirti yaaniitii odeessaa jiran. Okay? Okay, tanaatan jidduu wanta akka gartee isin garsiisaa akkuma gaa toni silaa'u isin mul'attu haleellaalee gartee haleellaalee sila tan biyya Ukraine fi Raashaa jidduutti isin garsiisuu barbaade garuu isin mul'attu wanni gartee naannoo kanaa fi naannoo gamanaa kana jirti haleellaa gartee edda galgala Raashaan Ukraine irra gaggeessite misaayiloota gartee dachii sossoosu. Tole gaamee akkuma gartee haleellee irraa haasofnetti yaa'ii guddoon ammaan tana deemaa jirtu biyya gartee Ispeenii fi Morookoo jidduudhaati. Tanarraa halee haasofnetu turre warreen gartee gama duubaatiin gaafii gaggaafachaa jirtan Ispeenii fi Morookoon akkamii walitti dhiyaatti inumaatu gartee lafti isaanii akkamii jarri kun miilaan gartee achi dabruu danda'anii faa jettanii gartee gaafii hedduu namaatu gartee haasaa jira. Dubagaa kana isin garsiisuudhaaf gartee asirratti akkuma asirratti isin mul'atu kana bikki yaa'ii ammaan tana uumaa jirtu bikka gartee tanaa fi bikka tana magaalaan lameen tuni Afrikumarra jirti tuni asii Morookoodha bikki gartee ammaan tana yaa'ii dhalaa jirtu asii jechuu asii fi bikka tana. So Ispeen tun as teessee garuu immoo bikka kana gartee miilumaanii kanatti walitti siibaan qaama tokko jechuudha laal qaama tokko Ispeen Afrikaa irraa biyya magaalaa lama qabdi. Okay? Bikki amma yaa'ii dhaluu jirtus bikka tana bikki gartee qabsaa'onni biitii gartee akka Ameerikaatii fi biitii akka Israa'el faan Ispeen lafa isaanii tana deeffachuu qaban jaanii gara sooshaal miidiyaatiin akka malee gargaarsa godhaa fi inumaatu gartee aktivistii jajjabduu Morookoodhaa ta'anii gartee wanni isaan babarreessaa jiran lafti tuni gartee duraanis teessaniiti irraa fudhadhaadha Ispeen irraa. Okay? So yaa'iin guddoon takka gartee bikka kanarra jirti jechuudha. Keessattuu sababni guddaan isin himeetiin jira waan mootummaan Ispeen tuni takka akkaataa gartee ICC'n mootummaa Israa'el tana itti mana seeraatti dhiyeessuudhaaf keezii gaggeessaa jiran kana warri Ispeenis South Africaatti idaamanii warra gartee irratti hojjechaa jiru takkasanii lamada lola gartee ummanni Israa'elii fi Ameerikaan Falastiin irra gaggeessaa jiran kana Ispeen dura dhaabbachaati turte. Akkasuma sanitti gaa sadaffaan waraanni Ameerikaadhaa kaampii asirraa faa qabaachaa ture. Kaampii gartee waraana baharaatii fi akkasuma san waraana gartee neeviidhaa qabaachaati turanii. Jidduu lolli Ameerikaan Iraan irratti eegaltu kana Ispeen Ameerikaan akka gartee lafa isaanii tana itti fayyadamanii takkaa'u gartee kaampii asirraa qaban tana itti fayyadamanii lola Iraan irratti gadi hin geessine dura dhaabbatan. Duuba gaa amma gaa silaa gartee waan warri gaa dandeettii harka dhedheeraa qabu waan isaan godhan ni beektan amma durallee raasooneeti jirra kara tokkoon gartee hoguu isaan diddee kara biraatiin si dhufanii amma dura gartee Netanyahuunis akkasuma san pirezidantiin Ameerikaatis ministeerri hajaalaa Ameerikaadhaatis isaan hundinuu Ispeen tana sodaachisaa turan. Waan nuti jennu nu diddee jirtaa nu hojii dhaabbattee gartee falmuu diddee jirtaa akkasuma san waan nuti gaafa nurratti nu gargaaruu diddanii jirtanii yeroo gabaabduu keessatti gatii hamtuu hafaluudhaa teessanii jaaniiti gartee irra deddeebianii sodaachisaa turan. Yeroo sanitti waan isaan gartee godhuudhaa deemu namni hedduun hin beekne. Inumaatu namni cinaan wanni isaan eegaa turan waan gartee akka shororkeessitoota takkaa'u gartee shororkeessitoota biyya tana keessa naqanii akka achitti gartee nama fixan takkaa'u gartee waa takka taatu waan akkasii san fa'aa eegaa turan. Namni dillii kun gartee namni 60,000 ol makiinaanis gartee tolfamtee fi takkaa'u makiinaanis qopheeffamtee fi ijoollee gartee xixiqqoo tana makiinaarra fe'anii akka isaan gartee magaalota kana geessan ittiin fakkaanne ture. Tanaafi mootummaan Ispeenis akka gartee namni dillii kun bikka magaalaa tana gartee itti ol seenu quba qabaachuu bira dhiisanii numaatu gartee boordara isaaniitu bikka silaa eegumsi jabaan irra gaggeeffamu qabu san humna gahaa hin qabaanne ture. Tanaafi gartee namni dillisan makiinaan godhamtee fi akkasitti gartee kana hunda gartee seenaa turan yoo laaltan
mee footoo kana qaceeloo laalaadha namni kun akkana laal Morocco keessatti makiinaan qophaa'ee fi makiinaa kana guutaniiti makiinaan tuni ilaa gartee bikka daangaadhaa san geessanii achitti gartee jara kana hunda buusan jechuudha. Tanaafi namni dillu kuni akkanumatti gartee lafarraa ka'eetii miqaachi dhaqe. Guyyaarraan tanaa oduun achi keessaa bahaa jirtu okeetutti warreen gartee naannoo Spain kana seene yoo xiqqaate namni 50,000 ka ga'u karaa gartee Moroccoodhaa deebi'aniiti jiranii. Tanaatani gidduu yoo xiqqaate namni 80 ka ga'u du'eeti jira. Namni 150 ka ga'u kan bishaan keessa lixeetu jira. Ammallee gartee du'uu isaaniitii fi jireenyi isaanii addan beekamu. Akkasuma sanitti warreen biraatis gartee mootummaan Spain tuni poolisaa fi akkasuma waraanaan qaqqabanii gara gartee Moroccoodhaa deebisuudhaaf qophii godhaatii jiranii jedhaniiti gaa odeessaa jiran. Warreen qaqqabame kuni hogguu gartee miidiyaadhaa wajjin gaafii fi deebii godhan akka jedhanitti nuti hundinuu gartee mootummaan Spain daangaa isaanii bananii jiraniiti deemaa karaa Spain jedhaniiti nutti himanii. Tanaafi nageewuma gartee makiinaa korree gamana deemaa dhufnee asiin gartee Spain ol seenuu dandeenye malee wanni gartee akkanumatti namayyuu gartee daangaan isaanii cufaa jiru cabsuu hin dandeenye ture jedhanii digaa yaada isaanii miidiyaadhaaf ibsa godhaa jiranii isiniin jechuudhaaf. So san gartee akkasitti quba qabaadha. Ni jirtanii mana keessa dhiiroo cal jettanii jirtanii harka keessaniin garuu gaasussaatii taaptaap godhaa koppiliin godhaadha. Calin jeeyinaadha yaanni gartee oduun isinii dabarsaa jiru tuni eessa akka geessee jirtus mallattoo naa godhaadha. Okay. Oduu itti aantu keessatti oduun tuni gartee akka malee jabduudha oduu biyya teenyaati. Oduu tana inuma gartee boodarrattiin isinii himu taadha. Tana gartee obsumaan na eeggaddaadha. Boodarrattiin isinii hima waa'ee oduu tana. Tani jidduu mootummaan Ameerikaadhaa fuuldura keessa isiniif himaa keessattuu gartee warreen East Afrikaa jirtan. Qaceloo dhageeffadhaa waliifillee daddabarsaadha. Mootummaan Ameerikaadhaa keessattuu tajaajila viizaadhaa ammaan tana magaalaa lama qofatti deebisuudhaaf deeman. Magaalaa lama qofatti sanis Naayiroobiidhaa fi Ugaandaa Kaampaalaa jechuudha. Bikka lameen kana qofatti deebisuudhaaf deeman. Warreen naannoo gartee East Afrikaa kana keessa bikka adda addaa jirtan. Itoophiyaa keessaas haa ta'u, Eertiraas haa ta'u, akkasumas Somaaliyaas haa ta'u, Jabuutiis haa ta'u, Naayiroobii deeyxaniiti viizaa fudhachuu qabdan jedhaniiti gaa odeessaa jiranii warreen gartee bikka biraa jiru viizaa addaatiif Kaampaalaa dhaqaniiti fudhachuu qaban. Akkaataa gartee mootummaan Ameerikaadhaa ammaan tana irratti hojjechaa jirtutti yeroo gabaabduu keessatti gartee akkasitti jijjiiruu qabanii jedhaniiti gaa dubbachaa jiranii san gartee akkasitti hubaddaadhaan isiniin jaa. Tole gaa oduu gartee karaa ispoortiitti as garagallaa akkuma gartee dhiheenya kana guututti irraa haasawaa jirru keessattuu guyyaa geemni kubbaa miilaa xumurame as gidduu wanni gartee miidiyaaleen addunyaadhaa irraa haasawaa jiran namtichi gartee Infantino jaaniin kan viiva pirezidantiidhaa kuni akkaataa gartee inni qaama fiifaa kana cinaa isaa gartee gurguruudhaaf deemu keessattuu waa'ee daldalaa irratti jechuun koomershaalii gartee kaampaanii wayii kophaa tolcheeti warra gartee equity firm jaaniini isaan kanaaf doolaara biiliyoona 20 gartee isteekii gurguruudhaaf ka'e. Kana gaa propozaala kana gartee hogguu warra gaa isaan inni wajjin qophaa'eef dhiheesse warreen gaa yaada kana qaban irraa fudhataniiti jiran irra hedduu warra yaada kana gartee isa kana fide warra Donald Trumpitti dhiyaatu keessattuu ilmaan isaatii fi akkasumas warreen gartee gurbaa tokko kan intala isaa fuudhe faadha jechuudha. Duuba gaa dubbiin tuni deemtee gaa Infantinoon dhaamsa gartee warreen stakeholderii fiifaadhaa ta'an dhaabbatoota garaagaraatiin odoo gartee yeroon isin duraan dabarre daddafaatitii as keessatti gartee isteekii kana bitadhaadhaa takkaa gartee sheerii tana bitadhaadhaa jeeniiti dhaamsa ergeefii ture.
hogguu gartee inni dhaamse ergeef gaa warreen inni dhaamsatee ergee kun hundinuu akka jirutti aaran. Okay? Inna aaruu keessa inumaatu gartee odoo nuun hin mari'atiin propozaala haaraan dhufte ati inumaatu aangoorraa ka'uu qabda jechuudhaan dura dursoo yaada adda addaa gartee dhiyeessaa turanii dura dursoo balaaleeffachuudhaan eegalan. Okay? Dura propozaala isaa kana balaaleeffachuudhaan eegalanii achi booda gaa gareeleen gartee fiifaa tana keessa jirtu nuti hulii booda waan fiifaa irratti hin hirmaannu jechuudhaani xalayaa gartee isatti ergaa turan tana keessa gaa warreen isa kana advaayisii godhuu fi warreen gartee isaa hojjetu cinaan isaanii aangoo isaanii gadhiisaniiti jiran. Keessattuu guyyaa kaleedhaan nam lamafaatu aangoo gadhiisee jira. Duba gaa eeda galgala Infaantinoon hayyee gaa eegi gartee waan nuti dhiyeessine kana fudhachuu diddan anis guututti dhaabeetiin jira jeeti gartee arraan tana gaa irraa odeessaati jira. Dubbiin gaa tan dhaabuu tanatti hin hafne arra garuu immoo oduun gartee akka deemaa jirtutti Infaantinoon mataan isaa hujii isaa gadhiisuu qabaa jedhaniiti gartee kunoo dhaabbanni gartee itti gaafatamaan UEFAadhaatii fi warreen biraatis ammaan tana inni gartee akka ari'amurratti hojjechaa jiran. Okay? So dhugumatti gartee dhaabbanni kubbaa miilaa kuni karaa gartee amantiirraa karaa gartee dhuunfatti jijjiiramee jira. Nuti ulii booda Infaantinoo hin amannu jechuudhaani xalayaalee garagaraa gartee ta isaan barreessan sooshaal miidiyaa gubbaarra akka malee olii gad deemaa jirti. Haalli kun gartee egaa inumaatu tapha kubbaa miilaa tana gartee akka malee karaa hin taanetti adda facaasuun ooltuu jedhanii warreen adda addaa gartee yaada isaanii dhiyeessaatii jiranii keessattuu yeroo UEFAanis gartee dhaabbata 55tu isaan keessa jira takka gartee kursii 55 qaban akkasuma sanitti warreen Laatiin Ameerikaatis kan kaaf warri jaaniin warreen gartee AFC jaaniin warri gartee kubbaa miilaa Eeshiyaadhaatis jarreen kun hundinuu gartee duruu sagalee isaanii dhageessanii jiranii yaanni inni deemuun kun nuuf hin ta'u jaanii dubbatanii jiran garuu gaa dura deeminsaan warri silaa gartee humna jabduu qabu warra gaa Yuurooppiidhaati. Warri Yuurooppiidhaa Infaantinoon hojiirraa ari'amuu qabaa jaaniitti odeessaa jiranii. Gaa namni tokko akka jechaa jiranitti pirezidantiin UEFAadhaa namticha kana namtichi kun gartee dorgomee akka gartee bikka Infaantinoodhaa fudhatu barbaadan warreen biraatis namticha gartee pirezidantii takkaa'u oonara of Paris Saint-Germain kan jaaniin tiima gartee biyya France. Inni gartee akka Khalifa, I think maqaan isaa Khalifaadha. Inni san gartee akka dorgomee bikka kana fudhatuuf ammaan tana namayyuu qaadhima kan warreen gartee isaan qaadhiman as dhiheessaatii jiranii jechuudha. So san gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Dubbiin gartee fiifaadhaa tuni akka malee nama gaddisiifti keessattuu Infaantinoon gartee dhuunfumaan waa hunda gartee gurgurachuudhaaf tattaafachuu isaasan haalaan gartee korraapti akka ta'ee fi inumaatu gartee kubbaa tana diiguudhaaf deemaa jaaniiti gaa odeessaa jiran. Okay? Tanaatanii jidduu oduu gartee guyyaa arraan tanaa tan naannoo biyya teenyaatirraa bahaa jirtu gareeleen Suudaan inumaatu gartee amma durallee gaa isin himeetiin jira gareen gartee waraana Suudaan tan Alburhaaniin deeggaramtu tuni takkaa'oo tan gaggeeffamtu tuni lola keessatti bikka adda addaa akka injifachaa jiran isin himaatiin ture. Warri gartee tana yaadattan yoo mana keessa jiraatan mallattoo godhame. Kaleellee gartee maappii isin garsiiseetiin warri Alburhaanii kun akkanatti gartee lafa tana hunda fudhachaa jiranii warri arraseef goda gartee gadii kana galanii jiran jeetiin isin garsiisaa ture. Ni yaadattaniimi? Barreessaa yoo yaadattan. Okay. Galatooma warri gaa ni yaadattanii galatooma akkana laan waliin gartee hogguu marii godhan akkana. Duba gaa arraan tana ammaasis isinuma yaadachiisuudhaa fi gareen TPLF waraanni isaanii warra Alburhaan kanaa wajjin akka loluu jiru isin himeetiin ture. Okay? Miidiyaalee hunda duraan isin himetana silaa huni beeytanii waraanni TPLF garee Alburhaanii tanaa wajjin lolaa akka jiran. Okay? Inumaatu gartee meeshaalee waraanaa hunda gartee asirraa fudhatanii akka karaa Tigraay galfachaa jiran hunda. San hunda isin himeetiin ture ni yaadattan. Duba gaa arraan tana maaltu tahee jettanii gartee akka gaaffii adda addaa keessa hin galleef namni cinaan
waraanni TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti eegalamee jira jedhanii gartee odeessaa jiran. Okay? Garuu immoo dubbiin sanirraa xiqqoo jijjiirama qabdi. An jijjiirama saniin isinii hima. Okay? Maaliif waan gartee ragaan lafa jirtuu fi oduuleen gartee garri lachuutu walitti oofaa jiran waan adda addaati. Dubagaa lolli gartee arraan tana gaggeeffame mootummaa federaalaatii fi akkasumas warra TPLF jidduutti naannoo gara dhiyaati. Naannoo gartee waraanni TPLF kuni Suudaan itti seenee Suudaan irraa itti ba'u. Okay? Western Tigray jaaniin isaanii naannoo gara dhiyaa sanitti lolli kun gaggeeffame. Akka gartee odeessaa jiranitti diviizhina waraana TPLF lamaa fi diviizhina waraana Itoophiyaadhaa sadiitu wal lolee jaaniitti odeessaa jiranii. Gareeleen TPLF akka isaa jirtutti nuti waraana san hundaa'u dhukkeetti kaafnee adda facaafneeti jirraa damassasneeti jirraa jaaniitti odeessaa jiran. Dubbiin sanirraa fagoodha. Okay? So wanni gartee arraan tana lolli ichitti gaggeeffame kuni mootummaan federaalaa TPLF wajjin gartee lola banuu san odoon taane waraana RSF kan ammaan tana gartee dadhabachaa jiru kana kan gartee lafa dhabaa jiru kana gargaaruudhaaf jara TPLF kanarratti lola eegalan. Na dhagaa jirtanii miti. Dura deeminsaan obboleessi keessan isinii himeeti ture duraanuu. Mootummaan federaalaa yoo gartee waraanni RSF kuni dadhabbii garsiisanii gartee lafa dhabaa yoo adeeman taate mootummaan federaalaa dirqamaan TPLF irratti lola banuu qabdiin isiniin jechaa ture. Yoo yaadattan. Okay? So lolli arraan tanaa kuni lola gartee guututti TPLF irra baname odoon taane lola gartee TPLF waraana TPLF kan adda muruudhaati. Takkaa'u karaa gartee dhiha Tigray kanatti lola gartee garee TPLF tanarratti hogguu baname gareen TPLF amma lola kanarratti gartee hirmaachuudhaaf waraana isaaniitis gartee kan Suudaan keessa jiru kana gaman as deebisan. Akkasumas sanitti waraanni gartee bikka biraa jirus gara gartee amma waraanni itti eegalamu kana waraana federaalaa kana wajjin asitti gartee akka biizii tahan gooti. Hogguu gartee akkana ta'an waraanni Suudaan kophaa isaaniitii hafaniiti gara warra RSF wajjin wal lolanii jechuudha. Okay? Tana keessa gaa akka gartee waraanni RSF kan ammaan tana hafuura baafachuu dadhabe. Takkaa gartee kan lafaas gartee dhabaa jiru. Akkuma gartee kalee dheengadde isinii himetti itti gaafatamaan waraana RSF Hamdaan Dagaloon wanni gartee waraana isaa walitti qabee ibsa gartee itti haasawaa ture wanni inni jeen amma booda bikki gartee nuti barbaannu fi bikki gartee nuti itti xiyyeeffannu magaalaa guddittii Kaartuumii jeeti gartee isaaniif himaa ture. Okay? So wanni gartee ammaan tana gartee odeeffamaa jirtu waraanni RSF haareetti gartee reorganizeef godhaniiti lola haareef gartee qophaa'aa jiran. Lola haaree gartee amma warri RSF gaggeessuudhaaf taa'u kana gama kaaniin mootummaan Itoophiyaatis warra TPLF kun gartee akka warra RSF warri Alburaanii wajjin lola kana gartee gadi hin geessine isaan kana gartee adda muruudha. Kana keessatti yoo gartee gaa lolli kun achi ka'ee gara gartee biyyattii walakkatti gartee takkaawoo naannoo Tigraay kana walakkaa isaatti gartee as deebuu taate Itoophiyaadhaaf lola barbaachisaadha. Okay? Duraanis gartee lola godhuu barbaadanii ammaas gartee gaa warra TPLF kana gamana deebisanii Itoophiyaa keessatti lola gaggeessuudha. Yoo danda'an Suudaanii fi Itoophiyaa adda muruudha. Kuni gartee objektii waraana Itoophiyaadhaati. Okay? Akkasii quba qabaadhaadha. Tanaafuu lolli gartee arraan tana garee TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti eegalame jaanii gartee odeessaa jiran kuni lola gartee akka silaa namayyuu eegaa jiru san lola sanii miti. Kuni eegalli lolaati malee lola silaa gartee lola guddaa mootummaa federaalaatii fi warra TPLF jidduutti gartee gaggeeffame san akkasitti gartee namni hubachaa jira akkasii miti. So mootummaan Itoophiyaadhaa dura dursoo TPLF tana gartee akka isiin Suudaanii wajjin akka barbaaddetti gartee olii gadi hin deemne hulaatti cufuu danda'uudha qaban. Isteepii duraati tun. Eega gartee san godhan booda lolli gartee garaa biyya keessatti hafa jechuudha. Gargaarsi warra RSF irra warra gartee Alburaaniit irraayis gara
Itoophiyaadhaa kan dhufne. Isin galtee akkasitti hubaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduun gartee isiniif himuu barbaadu takkaa jira. Na dhageessanii warri mana keessa jirtan. Na dhageessanii miti? Okay. Oduu ajaa'ibaatiin isinii qaba qalbiidhaan qaccuruu dhageeffadhaa oduu tana. Okay. Warri gartee mana kana keessa jirtan laal dhaadachuun fedhoon. Okay. Garuu immoo oduu tana isinii himeetiin ture amma dura. Badii oduu tanaatiin isinii himeetiin ture. Yoo yaadattan amata dabre mootummaan Itoophiyaadhaa keessattuu gartee waan World Baankiidhaa. Okay. Gorsa World Bankiin jechaanii turte. Dhiisanii waan IMF jetteen keessattuu gartee hogguu maallaqa gartee Itoophiyaadhaa karaa gartee magaalaa irratti itti daldalatamu. Takaa'uu akkaataa gartee mootummaan Itoophiyaadhaa maallaqa biyyattiidhaa gatii isaa gabbuusan. Okay? Kanarratti waa hedduudhaan isinii himaa ture. Yeroo sanitti mootummaan Itoophiyaadhaa wanni isin godhaa jirtu ajajoota isaanii gartee warra IMF irraa waanuma isaan gammachiisu hojiirra oolchuudha malee ummataa fi biyyaaf yaadaniitii miti jeetiin isin himaa ture. Keessattuu gartee yeroo sanitti maallaqni Itoophiyaadhaa doolaara tokkotti hogguu sharafamu gatii bareeda ture. Garuu akkaataa gartee warri World Bankiidhaa jechaa ture warri IMFidhaa gartee mootummaa Ameerikaatiin mootummaa Itoophiyaatiin jechaa ture currency devaluation jaaniin maallaqa kana gatii isaa gabbuufta magaalaa irratti. Okay? Fakkeenyaaf yoo gartee duraan doolaarrii tokko qarshii 5tti gartee yoo sharafamu taate hogguu gartee maallaqa devaluate gootu doolaarrii tokko qarshii 7 qarshii 8tti sharafamaa jechuudha. Dhiironni dhagayaa jirtanii wanni kun xiqqoo confusion godhuun oolu. Garuu immoo waan san gartee World Baankii waan kana hin godhinaadha. Yoo gootan biyya teessaniif gaariidhaa miti jetteeniti pirezidaantichi kun laal namtichi kuni Trump Abiy wajjin gartee marsaasan jechuudha gaafa gartee inni dhaqee footoo wajji ka'ee walgahii waliin godhe san akkas jeenitti himaa ture. Ani gaafa san isinii himeetiin ture. Okay? Waa'ee gartee maallaqa irratti jechuudha. Akkaataa maallaqni Itoophiyaadhaa gartee mootummaan waan warri IMF barbaadu kana hojiirra oolchaa jiranii. Okay? Keessattuu gartee maallaqa gartee devaluate godhuudhaa fi akkasumas currency isaanii gartee karaa maarkeetii irratti dhiyeessanii float godhuun san akka malee gartee keessaa biyya akka teenyaa tanaaf gaariidhaa miti yeroo sanitti. Inumaa gartee currency devaluation waan waliin deemuu wajjin gartee deemuu qaba. Ikonomii biyyaatii hojii deemuu qaba. Ikonomiin biyyaa yoo jabduu taate inumaa gartee oguu currency devaluate gootu investara sii fida waan adda addaatti sii hora jaaniiti gartee warreen gargaraa kun itti si gorsan. Okay? Yeroo sanitti mootummaan Itoophiyaadhaa godhuun san dogoggora guddaa akka taate isinii himaatiin ture. Okay? Inumaatu jidduu sanitti gartee maallaqni Itoophiyaatu toora gartee qarshii 100 fi 10 moo 120 ture sharaffiinuu yeroo sanitti. Okay? Bika gartee ammaan tana black market irratti yoo xiqqaate qarshii 200 fa'aa ga'u jira akka odeessaa jiranitti. Isin galtee tana gubbaarraan gaa warri IMF gorsisan gartee mootummaa Itoophiyaatiif wanni kannaniif mootummaan akka gartee ifisiitiif liqii IMF irraa fuutuu fi kannaniif akkasitti akkas godhi jaaniin. Yeroo sanitti mootummaan Itoophiyaadhaa haalaan rakkoo hamtuu keessa turte maallaqa liqeeffachuu qabaachuu maallaqa liqeeffachuutu irra ture IMF irraa. Okay? Gorsi IMF isaaniif kannan biyyaaf gaariidhaa miti. Inumaatu gartee akka gartee ammaan tana pirezidaantichi kun jechaa jirutti amma pirezidaantii miti gaafa san gartee wanni jechaa ture. Waan warri IMF isiniin joo kana yoo hojiirra oolchisan taate ummata keessan haalaan miskiineessuudhaaf teessanii. Okay? Haalaan miskiineessuudhaaf teessanii. Inumaatu biitii gartee kana keessaa baatee
recover goote horii siidhaa bikka duraanitti deebisuudhaaf numaa'uu hin dandeessu. Ammas ummata biyyattiidhaa gartee harka irra guddaa miskiineessu jechuun rakkoo hamtuu gartee biitti keessa seente keessaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Okay? Dubagaa kana keessa deemnee wanni gartee ammaan tana liqii warra IMF tana kafaluudhaaf jecha mootummaan gartee gibira maal jettee gibira kana namarratti ol kaasan kuni gatii gaafa saniiti. Yoo gartee qacolatti ifa isinii taate. Okay? Hogguu gartee biitti takka maallaqa siidhaa kana devaluate gootu. Fakkeenyaaf ani gartee qarshii takka sii liqeesseetiin qarshii shilingii naa kafalta. Okay? Hogguu kafaltu qarshii takkaan sikkanne qarshii takkittiin sikkanne tana shilingii irratti hidhaatee hogguu naa kafaltu kuni interestiidhaa miti beekaa wanni haasawaa jiru. Devaluation irraa haasawaa jira. Maallaqni kee gartee rakasha hogguu ta'e wanni gartee arraan tana yoo gartee qarshiin takka bishaan kana habittu taate arraan tana ani immoo qarshiin sikkanne gaafa kana. Okay? Boodarra gartee hoggooti maallaqa naa kafaltu bishaan kuni qarshii shilingii hogguu ta'e ati shilingii takka duruu dhabdee jirte jechuudha. Shilingii dhabdeeti shilingii asirra hidhaatee naa kafaltaa miti. So shilingii dhabdee jirte. San gubbaa irraan ammaasis interestii kafaltaa jechuudha. Yoo ifa isinii ta'e. Dhalaa wajjin akka gartee nama qarshii fi saantima 75 kafaluu jechuudha. So akka malee rakkoo hamtuudha. Sani gartee wanni amman tana haasawaa jiru. Tolega, warreen gartee karaa qophii teenya ta'arraan tanatti achi garagallaa warreen gartee yaada qabdan akkasuma sanatti keessattuu gartee lola as deemu jiru kana keessatti lola mootummaa federaalaatii fi warra TPLF gidduutti gaggeeffamuudhaaf ta'a. Kana keessatti gartee yaanni keessan eessa jiraadha. Namni hedduun gartee akka jechaa jiranitti TPLF fi ABO akkasuma san faannoon gara tokko ta'aniiti mootummaa federaalaa irratti lola bananii Abiyyi gartee akka warra Liibiyaatti gartee aangoorraa buqqaasuudhaaf ta'anii jedhaniiti odeessaa jiran. Warreen biraa immoo mootummaan federaalaa warra TPLF kana biyya keessaa buqqaasuudha qabanii. Yoo akkas godhan malee biitinuu nageenya hin argattu jedhaniiti odeessaa jiranii. Warreen biraa immoo waa'ee gartee kaabaa nun naqatu feetu gartee fannoodhaa fi TPLF bikka takka ta'anii lola fedhan haa gaggeessanii garuu immoo Oromiyuma keessa miila naqinii jedhanii gartee odeessaa jiran. Okay? Yaada gartee kana hundarraa wanni qaceellotti gartee ifa ta'uu qabdu yoo gartee warri TPLF fi warri fannoodhaa gartee wal ta'anii lola gartee kana gaggeessanii akkasuma sanitti gara gartee biyya teenya gad dhufan taate booda biyya tana gad hin seeninii jechuun waan hin taane beeka. Yoo humna qabaatee achidha hulaarra dhaabbattee dhoorkite malee humna gaddeemtu tana lafa Oromiyaadhaan tuqin waraqaarra teessee jechuudha. Takkaa intarneetirra teessee lafa Oromiyaadhaan miilaan hin seennaa jechuun hin taatu. Qalbiidhaan dhageeffadhaa waan ammaan tana isin jechaa jiru. TPLF fi warri fannoodhaa yoo wal ta'anii lola gaddeebisan. Tanarratti gartee waan takkataniin isin himu guyyaarraan tanaa TPLF gara isaaniitiin labsii addaa baasaniiti jiranii. Labsiin san akka jettutti ummanni TPLF ummanni Tigraay warreen biyya alaa jirus warreen biyya keessa jirus warreen duraan lola irratti hirmaattanii turtanii fi muuxannoolee adda addaa qabdan hundinuu biitii teessan gara lolaa achi garagalaa jirti hootaatii biyya teessan eeggadhaadha. Bikka jirtanii gara duulaa deebi'aadha. Yeroon gartee isin biyya teessanii hojii dhaabbattan ammaasis jira. Akka duritti gartee nuti haguuggii keessa hin jirru. Marsaa dabareessan gara gartee Tigraay gara Eertiraatiinis gara biraatiinis haguuggii keessa jirra. Amma gartee wanni akkasiisan hin jirtu.
Arrantana nufi Ertiraanis gartee hariiroo bareeddu qabna. Akkasuma san Sudaanis dhaquu ni dandeenya. Naannoon biraatis gartee lola kanarratti nu deeggaraati jiranii. Tanaafuu koottaa biyya teessan cinaa dhaabbadhaadhaa jechuudhaani ibsa baasanii jiran. Dhiiroo dhagayaa jirtaniimi? Na dhagayaa jirtanii? Tanaatan iddoo wani argatanii isin yaadachiisu viidiyoolee garaagaraatii fi akkasumas gartee haleellaa warri TPLF waraana federaalaa irratti gaggeessinee jirra jaanii sooshaal miidiyaa irra olii gad oofan tokkotu jira. Viidiyooleen san dogoggora hin amanina san soba. Viidiyoolee gartee waraana RSF fi waraana biraa takkaa'u gartee garee TPLF tan Suudaan keessa faa godhaa turan sanii sooshaal miidiyaa irra olii gad oofaa jiran. So akkasis san quba qabaadha. Ammaasis lolli gartee arraanta nagaggeeffame kanarraa duruun akkanumatti gartee viidiyoon geehaan gara sooshaal miidiyaadhaa habee jiru natti fakkaatu. Maaliif arraanta naganama kana eegalee lolli sanii jarrummaanuu gartee kan neetwoorkii qabaatanii lola kana dabarsan natti fakkaatu. Akka gartee akka yaada kiyyaatti yeroo fudhata. Yoo gartee isaan lolli kun arraanta naga gaggeessan taate yeroo waan fudhatuuf jecha durso gartee qalbii nagayaatiin eeggadha. Garuu warreen gartee gama duubaatiin kunoo viidiyoo kanaatu gartee arraan tana TPLF kana goote jettanii viidiyoolee tokko tokko gartee warri isin natti argitan arkeetiin jira. Viidiyoon san ka dhugaatiin jechuun ka arraan tanaatii miti. Akkasumas gartee sanumaan qofaan isin himuu barbaada. Itti aansuudhaan hogguun gartee kana isiniin jiru ani TPLFin deeggaruu jiraadhee takkaa'u mootummaan deeggaruu jiraadhee fi miti. Ani oduu gartee mirkanoottee jirtu qofa isinii dabarsuudhaaf. Feetan mootummaa federaalaa deeggaraa, feetan TPLF deeggaraa, feetan ABO deeggaraa san rakkoodhaa miti. Akkuma nama dura isiniin jee. Dhugaa mootummaan federaalaa gartee jara TPLF kana biyya dhukka itti kaasuu qaban. Tana shakkii takka illee hin jirtu. Tanaan isiniin dhoo isiniin amma duraas isiniin jeetiin jira. Ilaayoon gartee Dabratsiyoon biyya san keessa taa'ee innummaan gartee lola kana akka fedhetti gartee kan gaggeessu ammaasis garummaan feetee maqaa Oromootiin TPLF cinaa akka dhaabbatu hin fedhan akka kiyyatti. Wanniin gartee hogguu warri kaabaa humna isaanii guurratanii karaa biyya teenyaa gad dhufan. Humna gartee karaa biyya teenyaa gad dhufte Oromiyaa keessa miilaan hin tuqinaa jechuun hin danda'amtu waniin isin hin juuftan. Yoo isaan ka dhufan taate dandeessee biyyatee eeggachuu qabda. Biyyatee eeggachuu jechuun mootummaan ammaan tana jirtu aangoorra taa'uu qabdi jechuudha miti beeka adda baasaa ilaalaa. Yoo jabaattee garteeti jabaa taate qofa biyyatee eeggachuu dandeessa. TPLF dhuftee gartee akka duritti taphattee eenyuu fi isin gartee dhaaba tokko waliin gartee mootummaa tana hombalchina ja'anii dhufanii sossobanii aangoorra deebi'anii ammaas gartee amata 10 kabiraatiif booyuun irra jira. Achi booda maas lola gartee ABO warratti eegalan. Fannoo irratti eegalan. Takkaa'u gartee isaanii fannoon qaama tokko ta'anii ABO warratti lola eegalan. Inumaatu gartee yoo dubbiin san kataatu taate namni dura dha'amuudhaaf taa'u ABO boodha. Tana beeka. Hundi isaanii wanni isaan barbaadan Oromiyaa. Yoo gartee kana isinii himuun ani gartee deeggaraa mootummaa yoo na gootu taate takkaa'u gartee isiniin ani mootummaan deeggaruuf miti. Dhugaa jirtuun isinii himu. Akkasitti hubadhaa. So warreen gartee reefuun tana ifa isiniin ta'iniif lolli arraan tana kan gaggeeffame san naannoo gartee Maayikaadiraa jedhaniin naannoo sani. Naannoon tuni gartee xiqqoo malee boordara naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay illee miti. Naannoo Amaaraatii fi akkasuma san gartee Tigraaytu gaamma harkaa qaba. Naannoo gartee Eertiraattis dhiyaatu toora sani. So akkasitti gartee quba qabaadhaadha. Tanaatan iddoo gartee dhiyaadha yaada keessan kabilchaate. Dursoo odoon gartee ol isiniin neeyne yaada keessan gartee bilcheessaadha. Akkasuma sanitti gartee hogguu haasoytan
yoo xiqqaate deeqa lamatti gartee gabaabsaa maaliif nama hedduutu jira nama hedduutu gartee ol seenee yaada isaanii dhiyeessuu barbaada kanarratti gartee marii bareedduu akka goonuu fi akkasuma sanitti isinillee gartee yaada keessan akka gartee dabarfachuu dandeessaniif yoo gartee yeroo qabaanne irrattiin isin deebisa sana akkasitti gartee quba qabaadhaadha ammas odoo yoo gartee odoon ani hayyee gizeen jee gartee takkaa'u gartee galatoome guun jee akkaan gartee isin dhaabuu deemu beeka okay so akkasitti nuuf hubadhaadha egaa yaanni keessa